Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun qophii keenya balballoomii miidiyaalee idilaa addunyaa kan guyyaa roobii qabannee dhiyaannee jirra. Kabajamtoota hordoftoota keenya miidiyaaleen idilaa addunyaa rogee gamaaf gamanaan fudhanii kan wal harkaa balballoomsutti argaman dhimmi baha gidduu galeessa odeeffannoowwan White Tower, Hindustan Times, The West Asian Report, Associated Press, Middle East Monetary fi Political ta'et guyyaa har'aa baha gidduu galeessaa keessatti nagaa waaraa fiduuf sochiin keessattuu Ankaraan waamuudhaan biyyoota liigii Arabaa fi akkasumas Islaama dhimma deebisanii ijaaruu Gaazaaf egeree Filisxeemota irratti mari'atte xiinxalaan siyaasaa Marwaan Bishaaraa akkas jechuun dubbate. That's US President Donald Trump, who is currently meeting with Qatar's Emir. Broken ceasefire deal. The remains of 12 remaining captives are yet to be recovered. Ode report has not really ended. They are still waiting. In Gaza say they are losing hope in the ceasefire. We were trying to contain it, and we mobilized right away after this and in full coordination with the United States, and we have seen that the war. Lebanon is ready to engage in negotiations, but it has the right to choose the mechanism and format. Allah of attempting to rearm and re-establish its a fragile calm. The stability really and the viability of the ceasefire, and this of course comes after visits by. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتقال مشتبه به في بلدة بليدة. From me as well to meet you. Diplomasiin ergama addaa Ameerikaan ergite Steve Witkoff shoorri isaanii maali kan jedhuu fi keessattuu dhaadannoowwan gama Israa'eliitiin heerota jaarmiyaa mootummoota gamtoomanis ta'e kan Ameerikaa karaa Pireezidaant Doonaald Tiraampiin keette maaliif diigaman galmi kaayyoon Israa'el maal kan jedhus mari'achuun dubbatame. Ministeerri Dameyaalaa Tarkiyyee Hakaan Fida Pireezidaant Rasiif Xayyib Erdogan erga jajjabduudha dabarsan. Waraanichi tarii waraana seenaa wal qabatuu fi yaadrima qubsuma Filisxeemiif Israa'el ta'us tarkaanfiin adeemsota keessattuu onkololeessaa 2023 irraa eegalee walakkeessa Gaazaaf kutaawwan West Bank irratti fudhachaa jiru caaseffama jaarmiyaa mootummoota gamtoomaniitis mallattoo gaaffii jala akka galcheef keessattuu yaadrimni waliigaltee dhukaasa dhaabuu Gaazaa boqonnaawwan adda addaa marsaa itti aanuuf yeroo xumurri gahu gama Israa'eliitiin gufachuun Marwaan Bishaaraa maal jedhem kanas deebii balballoomii keenya Al Jazeera, Sputnik Al Arabii TV fi Times of India dabalatee rogeewwan Sudaan isinii dhiyaatanidha. Barreen Goolaanii fi kibbi Libaanos haleellaan Beeruutiif naannoo irratti fudhatamaa jiru akkamiin dhaabata kan jedhuuf diplomasiin ergama addaa Ameerikaan ergite Steve Witkoff shoorri isaanii maali kan jedhuu fi keessattuu dhaadannoowwan gama Israa'eliitiin heerota jaarmiyaa mootummoota gamtoomanis ta'e kan Ameerikaa karaa Pireezidaant Doonaald Tiraampiin keette maaliif diigaman galmi kaayyoon Israa'el maal kan jedhus mari'achuun dubbatame. Ministeerri Dameyaalaa Tarkiyyee Hakaan Fida Pireezidaant Rasiif Xayyib Erdogan erga jajjabduudha dabarsan. Adeemsi gabbisaaf yuraaniyeemii dagaagina niikleerii Iraanis gaaffii guddoo White House paartiin Riippaabilikaanota Pireezidaant Doonaald Tiraamp ajandaa taasifachuun ija mil'uu daqiiqaa tokkootiin alatti Iraan hordofuu qabna jechuu fi keessattuu abbaan aangoo Riippaabilikii Islaamaa Ayatollah Said Ali Khamenei'dha. Iraan dagaaginaaf gabbisa yuraaniyeemii ishee daranuu cimsite itti fufti kan jedhuuf haleellawwan tooftaa istiraatejii Iraan misaayilota laf jalee humna qilleensaatiin qoqopheessaa jirtu na yaaddessa kan jechaa jirtu Israa'el guyyaa dheengaddaa ministeera raayyaa ittisaa Israa'el Katiin kan ibsa baafte. Ibsa kanaafis
Ajajaan waraana Riippaabilikii Islaamaa Jeneraal Abdurrahim Musaa'ii Pireezidaant Maasuur Pezeshkiyaaf dhimma gabbisaaf yuuraaniyeemii keessattuu hojmaata dippiloomaasiif waliigalteewwan niikleerii Iraan buufata Fordo Naataansiif Isfaan irratti daran cimsuuf ejjennoo cimaa akka qabdu Sayyid Abbaas Araakchi dubbatan. Waraanni Yukireeniif Raashiyaa akka dhaabatuuf yaadrimni gurguddoon karaa peentaagoniin kennameef Pireezidaant Doonaald Tiraamp ammoo tarkaanfiiwwan waliigala waraana Yukireeniif Raashiyaa dhaabuuf dhaadannoon isaanii ammas akka milkaa'in xiinxaltoonni dubbatan. Eeyyeti kaayyoon keenya inni guddaan nagaa addunyaati. Addunyaan nagaa malti. Nageenyi furtuu ejibbaataaf akkasumas furmaata biraa hin qabnedha. Ilaalcha sooshaal miidiyaatti jaalalli haa baay'atu. Tokkummaan guddina hawwuun haa baay'atu. Addunyaan boca kubbaa fakkaattuuf geengoontuun yoo nagaa waarite oolte bulte fedhii kenna. Odeeffannoo balballoomii suursuga viidiyootiin dabalaman TikTokii keenya duubaan linkii YouTubii keenyaa seenuudhaan odeeffannoo guyyaa guyyaa argadha. Waraanni onkoloolessa 7,2023 warra Filisxeemotaatiin rookettiif misaayilaan magaalota gurguddoo Israa'el irratti daguun haleelame ejibbaataadha boqonnaan nagaa dhabameef nageenya addunyaan lallabaa jirtuuf caffee jaarmiyaa mootummoota gamtoomanis ta'e mana marii mootummoota gamtoomanis gamtaalee Awuroopaaf jaarmiyaalee siviiliif mirga dhala namaa boqonnaa dhoowwatu himama. Barreessaan mootummoota Antonio Guterres tarkaanfiiwwan mirga dhala namaaf heerri chaartarichaa cabuu irratti mufii akka qabanis himaati jiran. Antonio Guterres era caffee jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii laaffuu isaas erga dubbatanii booda waliigalteewwan keessattuu biyyootaa fi heera jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii adeemsota dippiloomaasii keessa darbaniitiin xumuruu dhagaan qaamni fashaleessu yookiin qaamolee waliigaltee kana dhiibbaa keessa galchuudhaan gaaffii jala galchan hundi isaaniitu hanqina akka qabanii fi olaantummaa seera idilaa addunyaaf mirga namootaaf lammiilee isaaniitiifis warra hin yaanne jedhu Mr. Guterres. Kanas ta'eeti sanis lubbuu 70,000 kan calaase waraanni baha gidduu galeessaa Gaazaa keessatti qofa yoo ta'u weerarri West Bank keessattuu kutaawwan Tulkaarim, Jeeninii fi kanneen magaalota bebbeekamoo ta'an irrattiif magaalaan guddoon Israa'el Yerusaalem yookiin Al-Quds akka taatu jedhanii murteessanis roga seenaatii fi quubsuma ji'oogiraafiif seenaa dhugaa ganamaa addunyaan beektuun akkuma jaarmiyaan mootummoota gamtoomanii labsiif murtii biyyoota sagalee mirkaneessuun kaa'etti eeyyee magaalaan guddoon Filisxeemota Al-Quds yookiin Yerusaalem kan warri dhiyaa jedhan waliigalteewwan yaadrima dhiba Israa'eliif akkasumas hojmaanni dippiloomaasii Pireezidaant Doonaald Tiraamp magaalittii kana akka Israa'eliif dabarsanii kennan fedhii Benjaamin Netanyaahuu fi paartii paarlaamaa kennise ta'uun beekamaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya ammas hidhannoo hiikkachuu dhabnaan waan ulfaataatu dhufa kan jedhan Pireezidaant Doonaald Tiraamp tarkaanfiiwwan waraana Gaazaa cichaan akka itti fufsiisaniif biyyoonni hundinuu shoora akka bahan jedhanis aleellaan gama Israa'eliin kutaawwan baha gidduu galeessaa Libaanos, Yaman, Sooriyaa gaarreen Goolaaniif kan kana fakkaatanii fudhatan ammas itti fufuun komii kaasaa jira. Ministeerri muummee Kwaatar Sheekh Muhammad bin Abdurrahman Ataanii waliigalteewwan yaadrima baha gidduu galeessaaf dhukaasa dhaabuu hojmaata boqonnaa jalqabaa qabxiiwwan 20 Pireezidaant Doonaald Tiraamp kan kana ammasis akka hojiirra oolchu abdii qabna jedhanis yaadrimni keessattuu gaaffii waliigaltee dhukaasa dhaabuudha mallattoo gaaffii akkasumas sarara qaxxaamura keelloo jalatti Israa'el naannawa qabattee fi hudhaa guramtoota Israa'el guutummaatti Hamaas galchuuf dhiba ta'uu isaanii gaaffii CNN wajjin taasisaniin deebii kennanii jiran. Yeroo waliigaltee Pireezidaant Doonaald Tiraamp marii araaraa yookiin negoosheeshinii kaameef qaamoleen hundi isaanii kanarraa akka of qusataniif egereen lammiilee isaaniitii fi guddinni baha gidduu galeessaas ta'e waraanicha akka hin babal'anne taasisuu keessatti shoora isaanii akka taphatan jedhamanis ijibbaata Gaazaa deebisanii ijaaruuf caccaba gamoowwan burkutaawaa hedduu isaanii achi keessaa ba'uuf lammiin Filisxeemota miliyoona 2.5 lakkaa'aman
eessa dhaquudha akkasumas amma Gaazaan ijaaramtu eessa jiraatudha keessoon Washington Post New York Times fi Associated Press har'a qabatanii bahaniin gamtaan liigii biyyoota Arabaaf Islaamaa yaa'in biyyoota liigii Arabaa fi Islaamaa Turk irratti taa'ame wal qabsise keessattuu adeemsonni dhukaasa Gaazaa waliigaltee Israa'elii fi Filisxeem gidduutti nagaa buusuuf taasifamu boqonnaawwan biraatti akka caaniif Gaazaa deebisanii ijaaruuf maaltu barbaachisa kan jedhan ijoo jalqabaatiin qondaaltonni siyaasaa Hamas adeemsota waliigaltee qabxiiwwan 20 President Donald Trump kan hidhannoo hiikkatanii bulchiinsa Gaazaatiin alakka ta'aniif qondaaltonni siyaasaa Hamasis ta'ee waraanni warraaqsa Filisxeemota Gaazaa gadhiisee akka ba'uuf ni eeyyamna yeroo jedhan yaadrimni kun kan President Donald Trumpiif rogee guutuu yookiin gamaaf gamana ilaalee miti jechuun mariiwwan walii gala dhimmoonni Gaazaa deebisanii ijaaru qaamota hawaasaa addunyaa kana moomatti kan ilaallatu mataashii United States of America shoora kana keessatti taphachuu akka qabdus dubbatanis dhimmi guddaan dhimma waraana guyyoota 12 gidduu galeessa godhachuun kaabineewwan Kennedy fi ministeerri waliigalaa political intelligence Itamar Ben-Gvir ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun Iraaniif qoqophaawaa jiraachuu isaaniitiin Hamas hidhannoo ni hiikkata kan jedhu hagamta ka qondaaltonni siyaasaa irratti walii galu akkasumas Gaazaa deebisanii ijaaruuf keessattuu waraanni jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii murteessaadha jedhamaa jira gama biraatiin Turk Pakistaaniif Indoneeziyaan biyyoonni biraatis loltoota mirga sibiilotaaf nageenyummaa sibiilota Gaazaa eegan ni arginaadha Israa'el ammoo abadan jechuu jirti addunyaan waraana baagiddu galeessa dhaabuuf tarkaanfiiwwan yaadrimaaf furmaata jedhame yeroo fudhachaa jirtutti ijibbaanni waraana Gaazaa keessaaf tarkaanfiiwwan giddu galeessa weerara West Bank ammas ejjannoo guutuudhaan jala sararame Ameerikaan himamus Israa'el weerara manneen seeraan alaa dhiisaa kan jirreef lammiileen Filisxeemota hedduu buqqaa akka jiran Prezidaantiin West Bank Mahmoud Abbas ibsanii jiran maaltu ijibbaata President Donald Trump loltuun Ameerikaa baagiddu galeessaa keessatti si'achi ergamus hin jiru jedhanii ejjannoo isaanii ifa taasisaniiti jiran 1989 waldhiba Sooriyaa fi Israa'el gidduu ture wal qabsiise weerarri kiiloomeetira 25 Israa'el dachii Sooriyaa fudhatte murtoowwan waraana jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii humna tika nageenya kabachiisuun gidduu seenamus bulchiinsi gara jabeessa Bashar al-Assad aangorraa fonqoluu wal qabsiise President Ahmad Shara'a erga qabatan maaltu ta'e haleellaan kutaawwan gurguddoo akka Aleppo hamma Laatakiyaa fi Damaskoo irratti Israa'el fudhatte erga akkamiif keessaa qaban kunis marii guddaa keessattuu hariiroo dippiloomaasii ligaltee tokkummaa Abrahaamota beekamtiin kennamuu qaba kun ka'umsi ammoo imala isaanii kan Emirates Qatar fi Saudi Arabia irratti weedduuf dhiichisan simataman ta'uun yaadatamuu qaba itti bahaa isaa maaltaa kan jirus xiinxaltoonni ifatti kaa'u kabajamtoota hordoftoota CTN kaayyoon keenya addunyaan keenya nagaan malti guddinni biyya keenyaaf nageenyi biyya keenya Afrikaaf akkasumas guutummaa hawaasaa addunyaa hundumaaf haa ta'u Israa'eliif Filisxeem gidduuttis waraanni jiru akka dhaabatu abdii qabna Ukraine Russia gama biraatiin kaaba Afrikaa Suudaan keessattis waraanni guddaan jiru akka dhaabatu abdii qabna addunyaa hundumaafuu nagaa hawwina nageenyi furtuu milkaa'inaati turtii gaarii